Jila Odaa buluu waggaa 8 keessatti yeroo tokko gadaa sadan Booranaa fi Qaalluun galma Odaa fi galma Qaalluu dhaabanii waliin jilatanii sirna walharkaa fuudhiinsa baallii Booranaa 71ffaan dura ardaa jilaa yaa abbootii gadaa yaa Yuubaa fi laduu Booranaa 5 Qaalluu Oddituu Karrayyuu Garjeedaa Kookuu fi Karaaraa jiran keessaa Qaalluu hangafa yaa Oddituu qofatu godaanee Odaa bulaa. Haaluma kanaanis hangafni Qaalluu yaa Oddituu godaanee Odaa bulaa jira. Jila Gooroo Gadoomaa sirna gadaa Booranaa raawwataman keessaa immoo inni tokko muuda Qaalluuti. Erga gadaan Booranaa sadanii fi Qaalluu yaa Oddituu jila Odaa bulaniin boodasii yaa abbootii gadaa Booranaa sadan gumaatan Qaalluu muudu. Kanaan boodasii Qaalluun yaa abbootii gadaa qumbii kennuun eebbisee fuloo holiyyee yookiin nagaan xumuramuu yaa akka taasisu Qaalluu yaa Oddituu iddoo kuraa dubbatanii. Arbooraatti dhufa. Arboor muudda galdi. Guyyaa ta'an abattuu dhufa. Guyyaa hankoonnitu dhufa. Nama akkuma hangaftetti wal jiruun akkanaan dhufa. Yeroo inni dhufu qumbii hanneefi eebbisee galchi. Akkuma yaa abbootiin gadaa Booranaa sadan galma Odaa ijaaraa jiranti ardaa jilaa yaa Oddituu qubatanittis galmi Qaalluu ijaaramaa jira. Bakki nuyi amma itti argamnus laduu Booraa 5 kan jedhaman keessaa tokko kan ta'e hangafa yaa Oddituuti. Yaani kun immoo Qaalluu yaa Qaalluuti. Laduu Booranaa 5 keessaa kan Odaa buluuf godaanu Oddituu qofadha. Bakka kanattis galma kan ijaaru dhiiradha. Yaa abbootii gadaa Arbooraa waxxuu fi koonnituutti immoo galma kan ijaaru dubartii. Galmi Qaalluu ardaa jilaa yaa Oddituu qubatetti ijaaramaa jirus yaa abbootii gadaa Booranaa sadanii fi yaa Oddituu kan of keessatti qabatu akka ta'e hayyoon yaa Oddituu Kateelloo Galgaloo himanii. Galmi Arbooranii dhaaba 4 warri gadaa sadeenillee abbootiin gadaa fiixeen kallachi qormi cuftiin hin dhaabdi nulleen hin dhaabna keen kanuma abraanu ammoo hangafi kan qarallee kan dongoran uchumallee kan dura buusan. Galmi jila Odaa Booranni dhaabu arfanis galma eebbaa akka ta'e hayyuun Kateelloo dubbatu. Qumbii arma fudhata agi hangaftitti agassi agi wayyitti agloonii walii dhufan sun galmi kun kanaafi galma warra sulleen addi jiraa. Galma eebbaati kaabbaan gadaalleen asitti qumbi fudhate sun yuubo. Jaarsi galma Qaalluu hangaan bal'inaa fi wantoota ittiin ijaaramaniin galma yaa abbootii gadaa Booranaa sadaniin garaagarummaa akka qabu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Booranaatti qorataan seenaa fi aadaa obbo Jaatanii Didaa dubbatanii. Ijaarsi isaa yoo ta'e ijaarsi galma kaaniitiin waliin fakkaatu. Galma kaan yoo ta'e abboo gadaa sadeenuu dubartii ijaara. Kan dhiiraa ijaara. Mukti ittiin ijaaran illee guddaa irree qabu kana muka qoraattii qabuun ijaaran. Muka qoraattii hin qabne qofaan ijaaran. Kun tokkummaa agarta kan dhiiraa ijaara. Gubbaan isaallee tulluu fakkeessaniitiin ol dheerinni isaa akka galma kaaniitiin guddisanii ol fakkeessanii tulluu fakkeessanii gaafa inni obbayin agartaa gaafa galma afaan goodan akkas. Ijaarsi galma Qaalluu wayita ijaaramus akkaatuma dubartoonni galma yaa abbootii gadaa sadan kaarrilee dhaachaa ijaaran ardaa jilaa yaa Oddituutti warri dhiiraa immoo muudaan galma Qaalluu ijaaru. Jilli Odaa buluu yaa abbootii gadaa Booranaa fi yaa Oddituun guyyoota 27 itti aananii itti fufeera. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'ee Taarraqeen Koorsaa godina Booranaa aanaa Areeroo ardaa jilaarraa.